Ashamaa akkam jirtan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoonni YouTube. Kun YouTube chaanaalii Bilillee TVdha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan ani maqaan kiyya Magarsaan jedhama. Har'as viidiyoolee garaagaraa nama bashannansiisanii fi nama bohaarsuu danda'an garaagaraa isiniif qabadhee dhufeera. Isin immoo YouTube chaanaalii kana subscribe godhuudhaan viidiyoo kana immoo like godhuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'u godhaa. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeettiin isin dabarsaa. Hamma xumurattuu na waliin tura. Si maal hojjechaa jirtanii? Kunoo laaqana nyaadheeni harka koo dhiqachaa jira. Saamunaa moo bishaanii? Lamaan isaatiin malee kubbaayyaa magariisa wayii keessaan dhiqachaa jira. Anis magariisaan hin qaba. Magariisi immoo bifan baay'ee jaalladhudha. Magariisee koo maalitti nyaattee? Dinnichatti nyaadhe. Anis dinnichatti nyaadhe. Maal akka walirra bobbo'aara? Naa quufteettaa ari'ati. Atoo quufteettaa? Ani immoo sagaleen keeyyuu na quubsa. Maallaa godhe jetteeti. Nan qoose magariisee koo si quufeera. Dhiqatteeraa hojjettaa harka kee. Eeyyee. Maal hojjechaa jirtanii? Taa'atta moo dhaabbachaa jirta? Taa'an jiraan kunoo. Siin himgaa. Dhiifama hafteen irra keessanii gahaa miti. Maaf qomarra wal ta'inaa. Jalatti fireeshiin akkana nama goote. Silkiin tiyya aayifoonii altiraadhaa qaaliidhaa jettee namaan darrabbashin adeero. Silkiin qaaliin suuraa tantee malee haala kan keen bareechitu usiitii jiraadhu waa nama duran qaqqabinni. Nu warra Androidii fayyadamu warroonni qaqqabu yaadan adabadhaa. Isinitti illee dhagahamuu danda'a mooraalii isin cabsuu danda'a garuu yaati qabisaa fikkaa gabbaraa jenna yaa abees gubba osolee awwa wallaahi an jechuma kami isin jecha kami akkatti mooraalii isin godhee qamisaa isin rabas jechuma kami gin hai never give up in akka qamisaa namarraa hin baasu never give up in amma isin qabbantii normaallee osoo ati jirtu isin dhoyite isin irraa hin baatu qabbantii takirimtii dhiisaa namni kirimtii qamisaa jaakkata kana barbaada. Jaakata fikkaata kirimtii bishaan sanuutu sirraan fayyisu bishaan oowwaa erarsun isinirraan baasu qamisaa fikkaa osolee isin wallaahi isin dhagahamuu danda'a gin dhiifama mooraalii namaallee tuquun gaariin borsattaa jee. Warroonni Itoophiyaadhaan lakkaa'amtan garuu lubbuun nama jirtanii. Hello Jamalaan mee salaam alaikum boofayyuu maami booyaa akibar jaartii cimammuun qabdeetiin edoo hospitaala fidee jaartiin waan dhallee haakima kana niin sodaadheeti koo gartee haadha Mustafaatiin na tolteen jeemee ogeetii wayyaati. Bar dhuga bar jaartii fideetiin ka gartee uummata huccootii kana niin sodaadhee beeka kitatana duraatu ayyo faatumaa dhalchiisee isiin na tolteen jeemee bar hospitaala jiroo kanaan jira. Jaartii cimamuu jiraati tiyanee uummata huccootiin wanni waa afaan hiikkatteen nama garaa dhoofti hin fedhu haadha Mustafaatiin na tolteen jeen ogeeytuma naa wayya. Boo hospitaala walakkaan dhaabbachuu jira bara halkulamaa fi deemaa na tolteen jeen dhageesse. Na tolkoo jeen hospitaala jiroo gizee buute na tolkootu hin dhalle fidii koo dhageesse ayya faatuma isumarra naa wayya ijoolleen akkuma dhalatte tun sammuunuu hirruudha. Konfiidensii nama barbaachisa. Keessattuu viidiyoolee akkatti hawaasa gidduutti dalagaman kun konfiidensii nama barbaachisa. Tole abbaa geetee amma haalli fayyina keessanii akkami? Doktor haalli fayyina koo bareeda keessa darbaa dubartii waggaa 18 fuudhee ulfeessee kuna wajjin buraaqaa jira. Abbaa geetee yeroo akkanatti seenaa waan ta'e yaadate. Seenaa akkamii yaadate doktor? Namicha waan ta'etu jira namichi kun adamsa garmalee jaalata. Toole'a. Guyyaa tokko keessa guyyaa tokko adamsi milkaa'ee hin beeku. Ishi. Amma gaafa tokko maal godhaa? Adamsa deemuudhaaf jaanxalaa fudhatee manaa ba'e. Qawween fudhadhee ba'a jedheetti. Toole'a. Akkuma bosona seeneen bosonuu akkamii arge? Ishi. Akkuma qawwee isaatiitti jaanxalaa isaa kanumatti qabatee xinnoo ture akkanumatti butee jechee. Ishi. Laphee innasuma bosonuu sun. Akkamitti jaanxilaa laf jedhama bosonuun? Nama biraana geedamanii akkamitti jaanxilaan ture bosonuun biyya isaatti jaanxilaan ture bosonuun? Dubbii keessanis akkasuma ta'e karaa. Dubbiin koo? Dubbii keessanis akkasuma ta'e. Maaliitu geedama dubbii ana tokko geedam? Lakki abbaa geetee akkasumatti koota. Namoonni viidiyoon kun isiniif galu yaa isiniif galee jira. Shamartuun tuula
gaazexeessonni EBS akkuma argitan shaggooyyee dhukkeerraa haasanii jiranii. Cuma waan nyaatan fakkaatti saatan nama nyaachuuf as teessii bargisee akkanaa wanni akkanaatu. Way kun kiyyaa maal fakkaatu sun ilaalu raajina kaasii waxiin wayi. Karla makanyan nanjin tasadaf qofaan abuutu yaabuutu ta'ee nyaadha. Ay dhuftee bar gumaan dhuftiisa hay dura. Atu gosta bisila. Maalin si balleessee ijaan irraa qabda. Kabiraa janjanaa an salfii maana dhaabda. Onnee lama qabdaafatis dhala namaa. Akkamitti dandeessi jinjanaa bikka lama. Jaalala amma afaan isaa wallaallee. Yeroo daangeffamte akka paakeejii teelee. Walaloodha. So guys, videoon irraaf qabadee dhufe kana fakkaata. Akka itti bashannantan, akka itti bohaartan abdiin qaba. Videoon tokkolleen isin kofalchiisee, isin bohaarsee yoo jiraate, isin immoo YouTube channel kana subscribe godhaa, video kana immoo like godhaa, namoota baay'ee bira akka qaqqabunaaf godhaa. Namoota baay'ee bira akka qaqqabunaaf godhaa. Hamma video itti aanu wal arginu nagaan naa turaa dhaamsa kiyyaa.